jedha maaliif haasa'uu dadhabee mucaan kan kee shira ati dalaydeef ilmi dhiiraa yoo abbaan isa argate shira dalage hin gadda haasoytu kanaa miti ani waan ati taata si beekan tabiraa irratti siin dabalin osoo tanaaboot irratti siin dhufin bultii tamteeta hadiidan ijaaramta san har'a maaltu sochoosare akka bubbeen inumaarra deemtee Sa'iiditti dhaadatta. Sa'iid jechuun akkuma Oromoonni guutuu beektu jechuudha. Akkuma warri biyya kana keessa waliin jiraannu beekutti nama haqaaf dhaabatee jechuudha. Nama dubbii shiraan dalayne jechuudha. Shira takka Sa'iid seenee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Deebii har'allee waan nama ajaa'ibsiisa hedduu qabadhee dhufe maaliif jennaan ani yeroo takka yoo baddellee yeroo takka gammachuu guddaa gammada maaliif jennaan egaa har'a wanni an qabadhee dhufe waa'ee eessuma kiyya yookaan soddaa kiyya abbaa weebtuu qabadhee dhufe jechuu haasawa isaa weebtuu har'a maal jedha isinii fakkaate abbaan shaanaalaa weebtuubiin maal jedha isinii fakkaate mucaa kiyya uf wallaalchifte malee haasa'uu iyyuu hin danda'u sirriitti haasa'uu hin danda'u jedha maaliif haasa'uu dadhabee mucaan kan kee shira ati dalaydeef ilmi dhiiraa yoo abbaan isa argate shira dalage hin gadda ijoolleen xixiqqoon lafaa dhuftu akka mucaa kan keeti waan kana waan gaarii waan kanatu waan badaa addaan beektu ni gadditi jechuu yoo abbaan isaa qabeenya namaa saamee yoo abbaan isaa bultii namaa diige gadda kanatu keessa jira malee wanni biraa ka ilma kan keessi jibbisiiseen jiru. Samiiraani osoo badiin dalagini maaliif na baqattee gaaratti galti? Ani wanni gaaratti galeef sodaa tante osoo hin tahin sodaa mootummaa osoo hin tahin fedha kiyya achitti ka gale malee sodaa ilma namaatiif miti. Annamas takkaa sodaadhes hin beeku hin sodaadhus. Yoo nan beeyne warra na beeku na gaafadhu. Akkanumaan teettee waan argiten dubbatin. Garuu kan siin jechuu barbaadu boonni ati boontu sirbi ati asirratti baatee sirbitu sun arra xiqqisha gadda guddaa akka gaaraa uffattee jirta. Yoo ati dhaadattee taa'uu didde narraa na dheessitee achi galta jettaami wallaahi kabiraatti siin dabalina. Tabiraattu si muudatu ta'a eegi. Maaliif jennaan ani keessa kee quba si qaba maalii kan keessi beekaan. Akka tamma badheeteettee tilmaama narra haasoytu kanaa miti ani waan ati taata si beekaan tabiraa irratti siin dabalin osoo tanaa boottu musiibaan biraa guddoon irratti siin dhufin. Bultii tanteeta hadiidan ijaaramta san har'a maaltu sochoosare akka bubbeen muka daashitutu maaltu akkanatti akka muka gogee bubbeen baala irraa harcaatutti haadha manaa kan keetiifsi akkatti wal harcaasisiise. Dalagaa tanteeti haadha manaa tante cubbuu irratti dalayte safuu irratti dalayte nama ani osoo mucaa kana osoo ati waan hin godhin mucaa kana fuudhe na goote ati. Ani garuu mucaa ka fuudhe yakka ati narratti dalayte qabeenya kiyya na saamteef malee dhimma biraa tokkollee fi miti. Mucaan kiyya jaalalan geenne shaffaxu jirti jette. Fedhee shaffaxuu baadhaa. Dhimma sanii keessaa singalchu maaliif jennaan nama waa'ee ilma namaa tilmaamee beekutu waa'ee namni ilmi namaa nama shaffaxu beeka jechuudha. Kanaafuu ani waan akkanaa kanallee dur dubbadhees hin beeku dubbachuus hin fedhu. Garuu ammoo jecha kan keessa yeroo hedduu atirra deebitee dubbattuun na dubbachiise. Haati manaa kan kee maaliif kaarruun fudhannee mucaa kiyya fudhattee maalitti godha jaarsa xoorataa ba'e jaarsi narratti kufee maalitti godha siree irra taa'ee masruufaan siree irratti qallabaa maatti godhan. Kanaafuu amma ni bootta guyyaa kana yoon boottee miti siin jedhe bar ganaa asiin dhiiga ba'uuteetta yaadadhu yoo yaadatte asiin dhiiga ba'uuteetta osoo ati tanaa boottu yoo tabiraa irratti siin edaane an eege ani Samiiraa miti. Yoo ani irratti siin edaane osoo hin turin osoo hin bulin gocha ati amma jettee afaan hin teettee haasoytu kan yoo jilbaan akkana deemtee ati naasoy an homaan beeku na eegi. Inumaarra deemtee Sa'iiditti dhaadatta
Sa'id jechuun akkuma Oromoonni guutuu beektu jechuudha. Akkuma warri biyya kana keessa waliin jiraannu beekutti nama haqaaf dhaabatee jechuudha. Nama dubbii shiraan dalayne jechuudha. Shira takka Sa'id seeneen beeku. Haga duraan darballee haga ammallee dhugaa dubbata. Dhugaaf dhaabbata. Xabaqaadha jettee xabaqaa ta'uu ni danda'a. Yeroo ammaa kana keessatti namni dhugaa dubbatu guutuu xabaqaa jedha. Maaliif jennaan addunyaa waan dharaan cufamtee jecha. Dhugaan awwaalamtee dharti gubbarratti baate. Zabana amma nu keessa jiru kan. Keessattuu bakka nu jirru tana keessatti. Kanaaf xabaqaa jettanii malee xabaqummaa takka hin qabu nama dhugaaf dubbatu. Namarrallee dhugaaf dubbatu, nama dhugaafillee jiraatu, nama borullee dhugaa dubbatu Sa'id. Yoo an dhiise yoo an hin fannisin Sa'id fannisuu miti. Mee Sa'id fannisuu miti. Karaa Sa'id bahee irra baame hin argitanii musiibaa dhuftu. Hin argitan waan isinirra ga'u. Yoo mamma Abdulaziz furrii guurattanii miti. Yoo Abdulazizin caalaa isin hin muudanne hin argitame siifi warra asirra sirba sirbu kanallee. Samira. Maqaa kiyya lafa nakaaya. Hinjifannoon akka dhiirti namarra ooltutti aniin dubartii sirra aanee si hinjifadhe malee wanni takka ta'an si godhen jiru. Dhaadadhee si dhufe dhukadhee hanna sitti hin dhumne zaahira bahee dhaadadhee ummata Oromoo hunduratti bahee waan asi godhu taa'u hin argite waan kiyyanaan deebifne waan an jaalannu na dhabsiifte waan ati jaalattu si dhabsiisu ta'a jedheeti ifa bahee zaahira sitti dhufe malee Samiraan hattuudha akkati jette sanii an hannooman qabu hattummaa jechuun nama qabeenya namaa mana ofii kaa'ee nama daawa namaa mana ofii kaa'ee abbaa manaa namaa dhoysaan qajeelche sani malee akka keetii kan anaa miti ani zaahira baheetiin waan asi godhu taa'u hin argita. Yoo Allah faasin fuudhin siin jedhe malee takkaa dhokadhee namatti hin deemne. Eenyumattuu dhokadhee karaa qaxxaamuraatiin hin dhufan akkatti zaahira deemee dhufa laal. Akkatti zaahira deemee osoo hulaa abbaa sanirra hin gorre. Akka namaa taa'ee qilleensarraan dhaadabba. Waan dalaguu barbaadus hojiin nama agarsiisa. Bultii 15 sooruu jirta magaalaa tana keessa. Mootummaan atamma jettu kunillee kan dhaqin hin jiru. Ni beeka waan isinirra jirta. Bakki toon ati seeniin hulaan isin hin seeniin hin jiru. Siikaati mana kan keetillee. Waan takka waan fiddan dhabdanii teettan. Taa ammallee bakka teettanii haga aduun asiin baatee asiin deebitee dhiitutti isin achuma ta'a. Wanni isin fiddan takka hin jiru. Osoo tanaaf dhaadattan tabiraa irratti isinii dabalamu teetti. Tabiraa irratti isinii dabalamu teetti. Kanaafuu Sa'idiin tuquu miti. Mee ijumaan akkana garagalaa laalame. Mee ijumaan akkana garagalii Abba Abdulaziz. Sa'idiin tuquumi mee ijumaan akkana garagalii laal. Mee hin argita waatu guyyaa san nagaan bulte. Halkanuma san yoo aduun halkanuma guyyaa sanii san yoo aduun sitti dhiite. An Samiraa mee guyyuma san tuqu ilaan hin argita. Fagoo jira sitti hin fakkaatin si jala jira si jalaan. Si jala fagoo hin jiru. Haga fedhe yoo fagaadhellee karaa makiinatu nama dhiyeessa. Yoo xaayiraa koreetiin bararee xaayiraan sibira dhufa jedhe ni sobe. Karaa fagoo fedhe yoo jiraadhe akka waan ammana kan kee jirutti na laali fagoo sirraan jiruun. Ansi himiti ka deemsi kottee natti ulfaatu. Nama akkatti fi gulaala akka jawween lafarra loo'u sanitti loo'ee sii dhufa. Kanaafuu uf qusadhuu siin jedha Sa'idirraa. Uf qusadhu Sa'idirraa. Gara kaaninoo manguddoo biyya teennaa cimaa kan nuti qabnu. Ka gizee kaan fakkaatu, ka gizee kaan fakkaatu, ka gizee kaan fakkaatu. Ka afaanin nama rabbi, ka keessi quduraa rabbi. Qophii an isaa qophaa'ee an eegutti jiru haadha manaa isaattu narraa mure. Namicha hulaatiyya shabalee. Namicha hulaatiyya baree hulaatiyya bakka an jiraadhu baree Abbaa Abdulazizitti na kennuuf deemu yookiin seera mootummaa jala na oolchuu deemu shabalee haadha manaa isaattu akka inni na bira hin geenne na hanqise. Yaa guyyaa sanii aduun guyyaa sanii akka itti natti dhiitee natti bariite hin beeku eegicha si eegurra. Eegicha guyyaa san diggisii an guyyaa san si diggisi takkaa cidha arsiin diggifte keessatti tokko siin diggifame takkaa
cida Oromoon diggifte keessatti aruuza Oromoon diggifte keessatti ciini guyyaa sana sii qopheessi takkaan qophooyi rabbi si hanqise immoo haadha manaa kan kee rabbi sii godhe harka kiyya seenuun kan kee loolu turii dafii afaan innama rabbiiti keessi quduraa rabbiiti kanaafuu shabalee dubbii lafa jalaan deemtu tana dubbii lafa jalaan deemtee tutana dubbii lafa jalaan deemtee akka alwaadii geessi koophii qotutti qottu tana dhiisi yoo sii taate irra sii wayya yoo dhiifte irra sii wayya kanaafuu Samiiraan dubartii laaftuudha jettanii narraa naasayna takkumaa Samiiraa dubartii takkophaa deemtu tan na hinjifattaniin beektan anuma isin hinjifata malee rabbiin na waliin jira namaa miti haqa tiyya irratti ardhallee ni wareegama borullee ni wareegama haqa irratti Abdulaziz illee guyyaa har'aatiin booda yoo ati ijaan agarte yoo miidiyuma kanarrattuu hafuura Abdulaziz ati dhageette an Samiiraa miti akkasin na eege yoo guyyaa har'aa kana malee guyyaa dheengadda dabre ka argitan san malee deebitee ati miidiyumarrattuu Abdulaziz na miidiyumarraa uu fidee ati argite ni agarta yaa Muhammad yoo ati argite ijumaanuu sin agarsiisa suboota ana badii qaba kaas baasee sitti mul'ise lubbuun jiraatu isaa arginaan dhaadatte malee osoo akka gaafa urjii fuudhee affanee boolla kaa'e akka gaafa urjii sanitti wilii isaa dhabamsiise silaa yoo naqaata akkana godhatte si beeka maaliif ree jennaan mirga karaa jaalalaatiin namatti dhufee kabajuufi mucaan kun karaa jaalalaatiin natti dhufe waan ta'eef mirga isaa kabajuu nama mirga namaa dhibuun mirga isaa kabajuuf jecha ani garuu akkasii miti maaliif jennaan garaa bal'adha maaliif jennaan ilma namaa tokkollee hin zollamuu jechuudha kanaafuu Samiiraa jechuu kanarraa of qusadhu boo'icha guyyaa kana imimmaan ija keessa si mare maaloo ta'e shabaleen akkana na godhe Sayid akkana na godhe haati sabboontuullee akkana laafinna guddaadha kunummaanuu cabiitii caaroon akka kiyyatti maaliif jennaan namni namatti uf hin kennu namatti uf amane ilma namaatti uf hin kennan ofii bakka san bu'ee waan san godhadha malee ilma namaatti waa takka hin kennadhan akkuma guyyaa faarissani fakkeenya takkaa Muhammaditti naa dhaqaa daaba kiyyarraa naa fuudhan jenne as bahee miidiyaa irratti aboo naa galchitamoo naan galchitu waan kiyya abbaa manaa kiyyaa qajeelchite qabeenya kiyya saamte naa galchitamoo naan galchitu si gaafadhe siin galchu maan natti qabdaa ragaan na gaafadhu haga guyyaa irraa jettu kana ka akkatti sibira taa'ee yookiin qabeenya kiyya nyaattee siisifaa usitti hin fakkaatiin ammallee borullee tana ima beeki ittuma deemu hin haqqiftaa miti dhiiga haqqiftaa bara qabeenyi kiyya gumaan deebi'a malee dhiigaan deebi'a malee siinafu abadan sitti hin fakkaatiin warri koomantiillee Sayid qabsiisi Sayidiin nam tokko biraa haa ga'ume dhiira ilma sikkooman dogoota osoo akkanatti dubbatu kana qabaanne duraanuu rakkannu jiru ka akka isaa kana dhaba wanni nu rakkise ka akka isaa kana dhaba ka dhugaa dubbatu kana dhabatu nu rakkise malee osoo ka akka isaa kana shanuma magaalaa tana keessa qabaanne quba shanan kiyya kana gartani shanan akkanaa akka Sayid osoo magaalaa tana keessa qabaanne nuti nagaatti dabarre ka akka isaa kana rabbi nu waa baay'isu ka biyya jirullee rabbiin ka akka isaa kana nu waa fidu warra garaaf jiraatu haqa namaa haqa dubartii saamee jaarsa namaa qajeelchee bultii namaa diigu kana osoo hin ta'in warra dhugaaf dubbatu ka akka Sayid kana rabbi nu waa baay'isu kanaafuu hordoftoota kabajamtoota kiyya qabsoon as booda itti deemnu qabsoo cimaa waan ta'eef kanaafuu nu hordofaa Sayid illee shaggar niyoo yuutuubiin isaa kun jala uguramee ka Sayid jedhu suni shaggar niyoo irratti ilaala sheer illee godhaafi ka Sayid ka isaa nama hedduu bira hin geenne na fakkaata shaggar niyoo ka jedhu ka Sayid achirratti ilaala Sayid kun nama dhugaa dubbatu jajjabeessa bira